Warreen kaan manatti hafanii. Ani maqaan koo Caa'oon jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti. Barnoota koollee kutaa 1 hanga 6ffaatti mana barumsaa naannoo keenyatti argamutti baradheera. Maatiin koo ijoollee hangafan dhiira 1 fi dubara 2 qabu. Haa ta'utii garuu obboloota koo kana keessaa ija dargaggoota naannoo keenyaan harka caalaatti barbaadamaa kan ture ana ture. Haala kanaan umuriin koo yeroo marsaa lammeessoof ga'u dargaggoonni hedduun gaaffii jaallanaaf dhiyeessu. Anis waraqata yookiin immoo af-gaaffii isaan naaf dhiyeessan deebii otoon kenniin calliseen ofumatti qabadheen dhiisa ture. Kanumaanis ilaalchi isaan naaf qaban nu tuffatteetii ati dhalattuu ganda kanaa taatee akkam nu tuffattaa jechuun komiillee natti dhiyeessu. Ani keessa kootii dhugaatti tuffadhee waan hin taaneef yeroon isaan bira ga'u ammas deebiin deebisullee dhabeen calliseen afaanuma koo qabadhee darba. Isaanis turi haala kanaan guyyaa tokko abbaa malaa sitti taanaa jedhaniillee na doorsisu. Dargaggoota gaaffii jaallanaaf dhiyeessan keessaa kan na ajaa'ibsiisan hedduun isaanii xalayaa jaallaa barreessuu waan hin beekneef kanuma namni tokko barreesse akka uunka mana galmee ganda keessatti hojiin itti hojjetamu irra keessatti maqaa isaanii barreessanii gidduutti immoo maqaa kiyya barreessuun akka nama waraqaa eenyummaa gaafatatu siin jaalladhaa jedhanii naaf ergu ture. Erga erganii malee eenyuuf akka erganillee wanta walitti himneef booddee eenyuuf akka ergan walitti yeroo dubbatan deebisanillee walitti bu'aa turanii. Haala kanaan uunka jalqaba galmee jaalla sanaa kan barreesse dargaggoota kaan caalaarree hedduu kan natti siqu abbaan koo haadha isaaf miinjee kan ta'e. Kana jechuun anaaf inni obbolaa kan taane yuunivarsiitii irraa eebbifamee dargaggeessa dhufe tokkotu ture. Innis gaaffii kan yeroo naaf dhiyeessu ati maaliif akkana na gootee dargaggoota illee narratti kaastaa hinumaa obboleessa koo mitii abbaan koo fi abbaan kee miinjee waliitii jedheen deebisaafi. Haa ta'utii dargaggeessi kun nuyi fi isin beekamtiidhaan firooma taane malee dhiigni keenyi tokko miti yoo wal fuune homaa rakkoon qabu jechuun naaf deebisa. Hubataa fi umriin illee hedduu guddaa waan narra jiruuf afaaniin gaaffii na gaafatuufis ta'e deebii naaf kennuuf dandeettii ittiin xiinxaleen deebisuuf hin qabun ture. Guyyaa tokkos bakka bishaanii deemeen bishaan lagaa waraabaa otoo hin jiru jaarikaanii kiyya qabee har'a gaaffii kiyya fudhatte malee jaarikaanii kana siif hin deebisuu jechuun natti dubbata. Anis jaarikaanii dhiisee galeen harmeen koollee lubbuudhaan ana jalaa waan hin jirreef gayyaa kootti dargaggeessi kun bishaan lagaa akka hin finneef jaarikaanii kiyya fudhatee sin jaalladha jedhee yeroo hundaa na lakkisaa. Ilmi obbo Abaluu jedheen isheetti madde. Gayyaan koos maali mucaan kun riyaasaa nyaatee fixe moo gadi deebi'ee siin jaalalaaf kan barbaadu jettee fiigaa isa arrabsuun jaarikaanii kiyyarraa fudhatte. Guyyaa lammeessoo wal argine kanaa waanuma siin oolleef jettee gayyaa kee lagatti gadi natti ergite mitii na eeggadhu guyyaa tokko siif hin godhaa jedhee ammallee na doorsite. Kawajiin dabarsine gaatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Haala kanaanis guyyaa tokko anaa fi mucaa quxisuu kan wasiila koo kan ta'e karaatti nu qabee har'a gaaffii kiyyaa tole jettee yoo naaf deebiste malee sin gadhiisuu jedhee na doorsise. Karaa irrattis sa'aatii dheeraa na qabee erga na odeessee booda yoon gaaffii kana tole jedhe malee akka inni na hin gadhiisne waan nu baddeef akkuma inni na gadhiisuuf qofa tole gaaffii kee fudhadheeraa anaafsi guyyaa kanarraatii kaasnee jaalallee waliif taanaa jedheen deebisee fi gammadees guyyaa beellamaa ittiin wal arginu naaf qaba jechuun ani yeroon callisu guyyaa ta'e ofuma isaa murate. Kana booda
anaa fi mucaa wasiila koos gadhiisee gara mana keenyaatti galle. Guyyaa beellamaa garuu bakka inni na beellametti ani hin argamnee fi ija kiyya arguuf qofa jecha qarree mana keenyaarra oola. Gara hojii barbaaddannaatti illee waan deemuuf booddee waraqata ergatee waraqanni ergamu kun immoo eessuma kiyyatti kennu. Eessumni koo garuu maal jedheen mucaa xinnoo kana akka heerumtuuf waraqata kennaa, abbaan ishee hinna lola jechuun waraqaa ofuma biratti hambise. Dargaggeessi kunis dubbii eessuma koo kana yeroo dhaga'utti dargaggoota natti bitee na butuudhaaf yeroo hedduu yaale. Haa ta'utii garuu Rabbiif haa galatu hin milkoofnee fi maatiin koollee kana waan baraniif kutaa 4 gara 5tti yeroon darbu mana barumsaa gandanitti baradhaa jiru naaf jijjiiranii dargaggeessa na waliin baratu baay'ees na jaallatu waliin imaleen waliin barachaa ture. Akka ani hin butamneefis dargaggeessi kun baay'ee na gargaara. Dhiirri xiqqoon qabduu jedhama mitiiree dargaggoota gurguddoo umriidhaan humnaanis illee isaa ol ta'an jecha tokkoon ofirraa deebisa ture. Reebuuf illee gara isaatti yeroo dhufan dhagaadhaan kokkee ishee rukutee ofirraa kaachisuun anaan illee bilisa baasa. Otuu natti nimiin baay'ee na jaallata. Anillee baay'een isa jaalladha. Haala kanaan otoo barachaan jiru kutaa 5ffaallee mana barumsaan jijjiirradhe kanatti yeroon gara xumuraa ga'u amma immoo barsiisaan tokko baay'ee na rakkisuu jalqabe. Dargaggeessa yeroo hundaa na waliin deemu kana akka obboleessa kootti malee hariiroo gara biraa wal biraa qabnu hin beeku. Sababa kanaaf takkaa achi deemime jechuun anaan qofaatti na dubbisa. Dargaggeessi baay'ee na jaallatu kuni yeroo kanatti ijisaa awwaara dhuffatee diimatee dur waliin kan deemnu ture si waliin hin deemnaan jedhee jarreen karaa irratti na eeggatan illee akka na hin bunneef duuba koorra deema. Waliin deemna yeroon jedhu barsiisaa kana waliin dubbachuu yoo dhaabde malee anaaf si waliin hin deemnu jedhe natti dubbate. Anillee garaa waan hin laafuufiif lamuu lammata ija kee fuulduratti nama kana waliin hin taphadhu jedhee waadaa seenee fi yeroo barsiisaan kun na waamullee hin dhufuu jedheen isa dida. Haala kanaan barnoota kutaa 5ffaallee xumureen ganni darbee kutaa 6ffaa barachuun eegalee. Barsiisaan kun xalayaallee barreessee barattootallee akka na jaallatuuf natti erge. Haa ta'utii garuu ani tole jechuuf hin dandeenye. Kana hunda dhiibbaan irratti geessisaa kan jiru dargaggeessa na waliin oolu kana akka ta'e barattoota irraa waan dhaga'eef baran kutaa 6ffaa baradhu immoo barataa kanaan ofitti waamee lammata mucaa kana waliin hin deeminii ati ijoollee waan taateef isheen siin hin gittuu jedheetti dubbata. Jaalalleen koo kun immoo isiniin iyyuu umriin keessan anaan godhachuu kan danda'uun ni gitteetti anaan umrii wal qixxee kan taate akkamitti nan gittu jedhee barsiisaa kanatti deebise. Sababa koottis mana barumsaa keessatti walitti ni bu'u. Akkam barataan barsiisaa isaa lola jedhamees mana barumsaa keessatti raajiin odeeffame. Dhimmi isaanii gara daarekteeraatti illee ol fudhatame. Isin lamaan keessan amma daftanii kan hin araaramne yoo ta'e dhimma keessan gara seeraatti hin fudha jechuun daarekteera ni gaafata. Battala sanis wal dhungatanii araaramanii gara haaja isaaniitti deebi'anii. Haala kanaan barsiisaan kun amma immoo tooftaa gara biraa baafachuu jalqabe. Hiriyaa akkuma isaa barsiisaa ta'e daree keessaa maqaa na waamuun sobee bilbila koona irratti bilbilchiisee bilbila maaliif hiyyisiista jechuun bilbila koorreen harkaa fuudhee dareetii na baasee bilbila barsiisaa na jaallatu kanallee maqaa isaatiin seef gochuun booddee sin barbaadaa jedhee bilbila kiyya toonaaf hin deebisiin gara dareetti ol na deebise. Anis gara inni sin barbaada jedhetti yeroon deemu ammas biiroo keessaa barsiisaa mana jaallatu kanatu jira. Bilbila koo argees suuraan kun maalidhaa jedhee suuraa fuula moobaayilii koo irra jiru suuraa jaalallee koo kana yeroo na gaafatu anis suuraa jaalallee koodhaa jedheen deebisee fi kaasii asirraa maal siif godhe
godhaa jechuun illee dabalee yeroo na gaafatu moobaayila koo keessa miti onnee koo keessa iyyuu ni jira akkamittiin jaalatamaa kanan kaasaa jedheen isatti dubbadhe. Kawajiin dabarsine gaatanii taa'ee jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Baay'ee naxxaaree isin lamaan keessaniin adda baasuu yoon dadhabe ani nama miti jechuun natti kakate. Bulees jaalallee koo irratti himata sobaa dirree kubbaa keessatti cuubee nama waraanuu qabatee otoo taphatuun arge jechuun ragaa barsiisota gara biraalleetti baasuun mana barumsaarraa jaalalleen kiyya akka ari'amu taasise. Anis baay'ee naaree xiiqii guddaatus na qabe. Ati erga mana barumsaa kanarraa jaalallee koo ariisistee anis mana barumsaa kanatti hin baradhu jedheen irra deebiin mana barumsaan kana dura keessa turetti kutaa 5ffaa gadi deebi'ee galmaa'e. Otoon jaallatiin sababa namoota fedhii isaanii hordofan qofaan jireenyi kallattii ishee jijjiirti. Haala kanaan kutaa 5ffaa galeen yeroon barnootaallee xumuramu waan ga'eef gara kutaa 6ffaatti nan darbe. Jaalalleen koo kunis baay'ee jaalalaan kan waliif taane tun jaarsa gara maatii kootti toon ergiin akka aadaa naannoo keenyaatti sabbat marii yookiin immoo nakaa dhimmachuuf maatii koo bira dhufe. Baay'ee isa jaalladhus umrii koo kanatti garuu barnoota koo addaan kuteen heerumuun barbaadu. Anis abbaan koos kaadhimamuu kana ni dinne. Erga kanaas jaarsi gumaa jaarsaa kan jedhamu torbee tokkoof caakkaa keessa erga taa'anii booda irra deebiin sabbat marii nu gaafatanii dhimma waa'ee barnootaa abbaan kiyya gaafateefis amma fuudhuuf miti kaadhimamtee akka teessuu fi jechuun itti deebisanii. Obboleessi abbaa koo immoo hangafti dhiira tokkoo fi dubara 2 waan jiraniif warra dubaraa keessaa ishee hangafaa fudhatanii jedheetti deebisaa. Haa ta'uutii garuu jaarsi sabbat marii jaalallee kiyya waliin dhufan kan barbaanne kan jaallanne mucayyoo ishee quxisuu kanadha malee isaan miti warri hangafaa mucaa kanayyuu ni hangafuu jedhanii deebisanii fi hamma barattee fixxutti barnootallee akka addaan hin kochisiisne jedhamee dargaggeessa ani jaalladhu kanaaf nakaa dhimmachiisanii. Kanaan booddees waliif mallatteessinee wanti barbaadamus erga raawwatee booda sabbat mariin gara mana isaatti deebi'e. Erga kuni ta'ee baatii 2 booda yeroon hiriyaa koo dubaraa waliin gabaatii gara manaatti deebi'uu dargaggeessumti kun garraamii fakkaatee nu waliin erga haasaa oolee booda karaatti dargaggoota naaf qopheessuun na butee gara mana isaatti na fudhate. Gaa'ela baay'ee bareedaa ta'eenis wal fuunee haadha manaaf abbaa manaa taane. Anis maatiin koos innis gammannee jaalala ijoollummaan tokko taanee waliin waliif jiraachuu jalqabne. Rabbiif galanni haa ta'uutii waggaa 2 booda ilmoo dhiiraa leenca fakkaatus godhanne. Barnoota koollee erga addaan kutee booda jireenya kiyya jijjiiruun dirqama waan natti ta'eef anis gara biyya hambaatti fedhii kiyyaan imaluun rabbiif galanni haa ta'uutii wanta yaade hundumaa guuttadheen amma kunoo gara biyyaatti deebi'uuf jechaan jira. Maaltu akka jaalala ijoollummaa gaafa dubbatan otoo hin taane gaafa dhandhaman mi'aawa. Galumsi koos natti dhiyaatee waan jiruuf ija nagaan abbaa manaa kees ilma kees argii nagaan galinaan jedha. Ana obboleettii keessan caa'oo biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Kawajiin dabarsine gaatanii taa'ee jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada nagaan galii nagaan ija nagaan ilma kee fi abbaa manaa kee argi jettanii komentii jalatti
akka qoddanii fi kabajaan isin gaafachaa anillee hawwii kana siifin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 sa'aatii kanaaf qophiin isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti nuuf feetoon jedhiin na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga tatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan hundaan turtii gaarii isiniif nawwaa yeroo gaarii. Kawajin dabartini Gatani kaya jaldu Pagenya nado